birrii sanillee immoo ka ergame san nyaanneetiin hin jirra waan uf duuba deemu takka hin qabnu kalammataa erga isiin baateetiin hin jette immoo namni gartee Oromoo tana guutuu shawwachiisee deengadda mallaqallee walii guursisee fi erga mallaqallee guuramtee kaate booda erga mallayni walii guuramee ka'ee boodatti geemii beellama namni qabeefi jedhe maakii fi haadha faateeti. Sigale maakii faatee hatta mubaarakin beekan waan kana. Koppiliinki godha usme dhagaye. Dhagaye kokko waan fitata. Sirbaabbaanii morma dhoofatan jira na dhagaye obboleesso na dhagaye warabbal kaaba ufii agartee tuttuuni agartee eega tuttuqame dubbiin haadhoo jalqaba irratti 70,000 san nuti akka fasaamititti irratti wallamne akka fasaamititti mallaqni narratti haa guuramu irratti warri gizeessa walitti wacaa turre hundi keessan mallaqni nurratti haa guuramu irratti wallamne malee hundi jaraa hin beeki. Maakin ni beeyti ajandaa kana miseenjaran guruppii wajjaasaa turre haati wallaahi maakin hin beeyti. Namni dubbii isa keessa jire dhaga isittima namni dubbii isa keessa jirre aslii qofa dubbii isa namni keessa jirre malee mubaarak illee cina irraan beekaa namni sirritti waliin haasofnee silkii asii miseenjara tokko gaheetaa asiin gastarra yaanu namni waan kana sirri quba qabu maakii fi haadha faateeti kun immoo kijiba yoo ta'u duratti afurmatani dhageeffadha. Asli waliin jaalannu anaaf inni basmara walii irra hin geennu dubbii kiyya seenuu hin danda'u dubbii isaa seenuu hin danda'u. Asli waan takka yaa. Deengadduma geemii deengadda har'a yoo laaltanii kayyattan taate fakkeenyaa fi aslii malee nama leenca kenneef agartanii haati faatee daqiiqaa lama akkam taa'aa goosistee feechuma tarte bakka biraa deemtee ijoollee mucattii boontuu arsii takka isii tafsiisatti ni turte jechuudha sii galee eenyu maqaan sanatti nimtu nuti dhaga'iin himnaaf obboleesso itti himnaa dhaga'i nuti ganzaba san feemasoonni fasaamin hundi warri gaafa san achirraa iyyaa bule hundi quba qaba. Narratti haa galu akkaataa bakka mallayni galuu fi akkaataa agartee itti raabsamaa irratti wal lolleen. San booda anaafus meenta arganne akka afaan Oromoo goone keessaa baane intalattillee agartee gadhiifne. Maaliif akka goone mallayni kun yoo guurame akka isaan jedhan sanitti nama kan hundaa waa godhuu hin danda'u. Nama 7 moo 8 kuma 7 kan wal gawwaddi warabbal kaaba. Musee dhageeffadha. Waa takka isinii maa dhageeffadha. Wallaahi wabillaahi icciitii wal gayyaafnaa yoo taate maakii fi haadha faatallee tuquun barbaada nuti. Si galee garuu immoo icciitii walillee gayyaasuun gaarii miti namni tokko waan keessa walii godhe. Afaan Oromoo dhugaa isinitti yoo himuu ka barbaachisu taate dubbiin kun walumaa galatti yoo wanni jiru hundi gadi yaa'e wal baxaabbata. An akka mataa kiyyaatitti fakkeenyaaf waa wajjin haasame hundi rikoordi jira, sagaleen waraabame ni jira, wantoonni immoo ragaadhaaf qabanne waan hedduu qabna. Mileena kun obboleesso kun beeka harka walirra qabna malee mileena. Waa hedduu jira. Garuu wanni kun yoo dhufee jedhe Oromoo guutuu waliin baxaabbata, Oromoo guutuu wal shakkisiisa kana booda miskiinni gargaaramuu danda'u, kana booda namni waa shaqqaluu danda'u. Miidiyaa irratti. Obboleesso gargaarsa yoo taate namitti gaafa micatti gaafa kaansariin qabamtee ati natti fidde maaliif miskiinummaaf nama gargaaru yoo taate kaayiroo keessa jirti amata 2 siree gubbaa ciifti maaliif isiin gargaarin wallaahi wabillaahi ilkariin gargaarsi gargaaramu kun irra caalan shira qaba. Naga isittima mucattii san waan hin dagadde wannoo sittimu wallaahi wabillaahi mucattee kee kaansarii dhukkubsatte san ilmi isii wanni ol fooqarraa jalaatanii hin du'e. Amma deema kana jechuudha. Sii galee amma walumaa galatti waa takka isinii himna dhageeffadha. Miidiyaa kanarratti Oromoo gowwaan ta'ina nutillee amma kana boodatti deebinee waan waa isinirraa shaqqaluu dandeenyu tokko illee jiru maaliif shakkitanii hirkan waan ta'e. Kasa obboleesso. Amma booda waa fudhachuu hin dandeenye dhugaa Oromootti haa himnu. Dhugaan jirtu yoo isinitti himnu ijoolleen mana madaan miskiinna mallaaqa kaa'isan baaftan kuni nu amma taphachaa ni tana rabbiin nu waasifeessu malee kana booda akka isin waan itti kenne hin beekne. Walumaa galatti wanni isinii himnu kana booda ijoolleen kenna warri waa qarqaarsa jedhanii feemasa isitti ayguuran kana ragaa qabatamaa waan irraa beeytaniin alatti huma argitan qarqaaruuf tilliqitti jettanii nama fayyaa qabu hunda mallaa keessan baasan onnaan afaan Oromoo isinitti hima
Sigale nu amma tanyaan nyaanne jirra wanni nu arganne waan achirraa wal finnee kuma 70 isin nu rabsaa baatanii halkan irra itti dhabne waan dallala teennaa qarshii kuma ja'a fudhanne kuma ja'a fudhanne san kuma sadii fudhannintu fudhate kuma sadii ana kuma sadii sigale kuma sadii san garuu guyyaa lama guyyaa sadiitti naarsine nuti dhumatte mallee guyyama san dhumte wayitii akkasitti isin asirraa mataan dhukkubsisan nuti ittiin aarsinee ittiin dhugne isin wajjin asirraa iyyaa ture malleen sun gisee basan achi dhumatti garuu waan tokko isin dhaamu yoo ka barbaachisu eenyu maqaan isaa qeerroo keessaa baasa wallaahi yoo billaa ani ijoollee hedduu itti mayitee haasawitti arge qeerroon ta'u isaayyuu kuma tokko nyaanne rabbiin nu haadhiisu waa takka irraa hin beeku qeerroo miskiina nagaati ومان بيك وان تفسن كيساتي باسا غير لا قبري كمنا والله ورب الكعبة نتكجب أغرتي قدان كجبنو تقوم تقو كيسا بوفنا مالي إيرو نغرتي وفيفو ملقا نياتمي وفيفو إني كما تقو كساري كما لمان في ديمي مجدتي كما تكا قفان في النمشاورة كما تكا نوينيان نسايو سيغالك إيرو نمتكا ونين بيكو نجرو أمبا رأيني Erro wata kambe ko wi wata kambe ko jara sanke zawasa jarri wallahi wa billahi miskina gara ko kullut ma hamme ni namara kaun gari miti sini gare garu mallaka sandaga fada mallaka sanamma kuma to bata ba san kafunu dubbi ajanda te namni mallaka san dise bawa nas no ay sen no gari bole zottini la mallai ni kumni torbata ma suni sanin to ke akka ajanda agarte wanti tay hundin beekan garu wal dabden kenna malay sun silay nyaatam tan turte oromo duga isinitti manalal madamin qemamochi mana araba mallaka san silay nyaatam tan turtan malay sun malif nyaatamu dabdan beetani narra hagalu nabira hadufu namni akka nyaatam lorge manamni malay sun akka nyaatam lorge ma kille son ten hada faati wallahi lasi loru gadu jallata nam mallaka akka itti nyaatamu isin rabbi isin baase ganzaba agarte irratti wallamne nubira haagoru akkana goona hayni kun hagana taha irratti keessatti gruppi san sagaletu jira kana yoo ol baafne immoo agarte yoo isaan agarte deebii takkatti gakkennan warabbal kaaba ol baafna akka isaan lammata deebi'anii nama tokko gargaaruu hin dandeenyetti afaan oromooti akka lammata gargaarsi tokkocha asirratti hin taa'amnetti wasaaxilla malee isin nyaatamtanii turtanii rabbitu isin baase isin ummata miskiina homa takka quban qabdanii miskiina gargaaru afaan oromoo takka waa'ee maaf dhageeffadhu tokkoffaa irratti jechuudha amma kana boodatti waan nyaannu kana booda ammoo oromoo waan nutti kennitu dhugaa jirti yoo itti dhugaa jirti yoo itti himne miidiyaa kanarraa dhageeffadha miidiyaa kanarratti qarqaarsi godhamu hundi isaa qarqaarsa feekidha kijiba jechuudha sigalee kalamaffaa kawaa'ee quuftuutiin wal qabatu ajandaa quuftuu kana booda ofirraa cufaayi wannummaan isin hiitanii fiddan takka illee jiru mallayni ka nyaatamu nyaatame kana booda anjara oromoon osoo isin gangalatte waa ittiin kennitu sinigalee garuu immoo namni nuti akka inni illee nutuquu barbaannu nullee tutuquu barbaannu nutuquu dide malee maakii fi haadha faadhati miidiyaa kanarratti jara sanniin akka deebii malsimitti nu kennan barbaanna achiyas yaa akka achiyas nu dhufu deebiin akka nu kennamu nu barbaanna miidiyaa irratti nama takkaa walii bu'uun barbaanna kana boodatti jara lamaan qofaa walii bu'ee miidiyaa irraa galuu barbaada akka mataa kiyyaa jettee jechuudha xaaramee umraa godhee rabbi kiyyadde jara lamaan sannii yoo rabbi sodaattan kootaan wallolaa deebii wayii achi kennaadhaan hin kennamu deebii nuun eegin iyyuu kaabboleessu ati maal taate deebii namni akkamitti ibiddatti deema akkamitti namni azaaba seena osoo argu yaati hin jiru deebiin nuti waa'ee wal biraa qabna garuu mootuyyuu agartanii nuti kanallee ka dubbanne warabbal kaaba ajandaa namaa akka malee jibbina nuti anaaf amma usmeen yoo barbaanne ajandaa haarawa daqiiqaa takka keessatti gaffatu eenyu Aleksi Taayee jara jooyin gooteerta Aleksi Taayee dhageeffadhu viidiyooti waraabde argeetiin hin jira kanaaf muzammil rakkoon qabu nu hannee isinitti himneetiin hin jirra akka isin salleetti nyaanne rakkoo takka qabu isinii galee nyaannee hin dhoo isin hin kijibne garuu immoo
qeerroo biraa cubbuurra kaa'aa jirtanii inni hin nyaatame riyaala qofa takka isinii galee dhiisaa keessaa baase viidiyoo waraabde san irratti meeshiin godhee irratti beekta wanni irratti sheer godhaa keessa. Azaan san dhageeffadhee qeerrollee waan san wajjin akkas godhee wallaahi wabillaahi qeerroo malee fidanii nutti fidan malee qubaayyuu qabnu. Kuma lama argannee innaan kuma takka tirfii argannaan hin biratti ergine malee waa takka hariiroo walitti hin qabnu walillee hin beeknu. Kanaafuu isa keessaa achi baasii nu rakkoo hin qabnu nurra deema. Obboleessoo dhagaa isitti himna nuti takkuma itti himna abbaan barbaade abbaa fedhe dhukkee irraa kaasu nunni laallatu nuti qabrii qabna kijiballee nagartee maqaa mallee tunfee kidhaadhiis akkoo isiititti himtu. Maa akkaawuntii gurbaan mallee keessaa baasan jirani? Feekidha. Illaa hin baafneen kijiban. Innaa akkasi nuti amma akka muzammilitti akka jeneraalatitti dhugaa jiru isinii tarsaane sabbooda abbaan barbaade hudduarre seenaa walaa ebaluu walaa akkasii walaa jinnii san hin beeknu nuti. Gattarsaane icciitii guddatu jira yoo icciitii kana agartee isaan dubbii kana bira tattaranii kanutti as deddeeman taate nuti wallaa akka gargaarsi tokko tiktookii kanarratti hin teenne goona ma'assalaama mallaqa keessan bakka itti baaftan agartanii nama gargaaruu qabdan hagam dhugaadha. Indoom nama dhibamee agartanii yookiin luyti irraa citte yookiin du'a afaan jiru malee innuun gargaarinaa nama kijibdoota hundi jira. Sora. Aboo warri duraan warrabsaa ture dhiifame isin gaafanna rabbii jira nu galchaa jira koomanti jira hundi keessan koomanti waan dhiifama barreessa garuu namoonni karaan taane nurra duulaa baatan sun hundi keessan rabbitti isin dhiifannee jira nuti mikinaan isaa namni hin baddalan nuti badii takka osoo hin balleessin maqaa itti nu balleessisan hundi keessan koomanti yaa dhiifama nu gaafadha. Yaa wallaahi lazim dhiifama jedha wallaahi billaahi. Qiyaamaa isinin dhiifnu nu gaafa sanuu agartee salaannee du'aa itti goone sunnaa tokko salaannee aarfannee qamaanee dhufnee sunnaa salaannee xiqqoo baddalamne jennee du'aa goone. Isinillee nuti. Dhiifama jedhaa hundi keessa koomantiin dhiifama jedhaa hundi keessa warri dhugaa kenna agartan jechuudha. Warri kaleessa nurra duulaa turtan nu bar gaafsi sun dhageeffadha. Osoo barbaanne osoo Oromoo tana walitti duruu barbaanne osoo sirriitti waa shaqqaluu barbaanne wayitii isin achi nutti ayituu san ganduma jalatti achi dheessina turre bara amma garuma arsii kana jalatti osoo achi dheessinee ofitti akkana hin qabne jidduu kana lamaan walii isin dhooyne waa shawwanne jidduu sanii waa butachuu dandeenya garuu nuti waan konfidensii ofitti qabnuuf yoo hannes yoo hatamnes ijjiba finjii kophaa kenna qofa dhaabannee ofirraa lolla malee namatti hirkattummaa fi ganda jala dheessuu san hin beeknu malee siistama meeqan isinatu dandeenya nuti. Min baddalamne biraashatti. Garuu isin hin dhiifne warri koomantiin akkasitti waggaa tokko ol noorrabsaa turtan baatii tokko.